Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC Afaan Oromoo jimaataa eegalamee jira. Qophii keenya har'aan dhimma Tigraay irratti dubbii ministeerri Finland koree paarlaamaa Awurooppaatti dubbatanii fi deebii mootummaa Itoophiyaa. Nageenya filannoo biyyaalessaa Jaaffaa naannoo Oromiyaa ilaalchisee waan mootummaan naannichaa jedhu. Nageenya filannoo keenyaatiif wanti sodaa ta'u tokkollee hin jiru. Filannoon gufachiifnaa yaaliin jedhamu fi labsiin jedhamu labsamuu danda'a garuu gufannaa tokko malee akka inni geggeeffamuuf irratti hojjetamaa jira. Ibsa boordiin filannoo biyyaalessaa irra miidiyaaleef kennee fi filannoo biyyaalessaa Jaaffaa irratti Finfinneen akkamiin giddugala morkii jabaa akka taatu isinitti himna. Angalaanaa Balaay nu waliin turaan isiniin jedha. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo wixata dhufu gaggeeffamu ilaalchisee ibsa guyyaa irraa miidiyaaleef kenneen wantoota buufataalee filannootti wayita sagaleen kennamu uummatni qaamoleen nageenyaa fi qooda fudhattootni kaan gochuu qabaniif gochuu hin qabne ibse. Rakkoon nageenyaa yaaddoo ni ta'a jennee hin eegnus jedheera. Habtaamuu Xibabuu ibsa kana hordofee gabaasa itti aanu bilbilaan nuun gaheera. Galatoomi Galaanaa boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa guyyaa wiixataa yookaan immoo waxabajjii 14 bara 2013 adeemsifamuuf guyyaadhaan odeeffannoo miidiyaaleedhaaf laachaati kan jiru. Guyyaa har'aas gorsituun dhimmoota kominikeeshinii boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis miidiyaaleedhaaf ibsa laataniiti kan jiranii. Dhimmoota ibsa guyyaa har'aa irratti ka'an keessaa dhimmi tokko dhimma nageenyaati kan gaazexeessitootaan gaafatamee ture jechuudha. Akka waliigalaatti adeemsa sagalee kennuu guyyaa wiixataa taasifamuuf yaaddoon nageenyaa yookaan rakkoon nageenyaan nu mudata jedhanii akka hin yaadnee fi qaamolee nageenyaa dhimmichi ilaallatu wajjin qophii gahaa taasisuu isaaniiti kan dubbatanii. Keessattuu iddoo yaaddoon nageenyaa yookaan rakkoon nageenyaan nu mudata jennee yaadnu filannoon gara qaammee tokko bara 2013 akka darbu taasifneerra waan ta'eef filannoo guyyaa wiixataa adeemsifamuun rakkoon nageenyaan nu mudata jennee hin yaadnu jechuudhaan deebisaniiru. Gama biraatiin keessattuu dhimmi guyyaa irraa xiyyeeffannoo itti kennanii miidiyaaleedhaaf himan keessaa inni tokko lammiileen wayita gara buufataalee filannootti filachuudhaaf deemanitti uffatas ta'ee mallattoolee dhaaba siyaasaa isaan deeggaran agarsiisu bifa mallattootiinis ta'ee bifa uffataatiin uffatanii deemuun dhorkaa akka ta'edha kan isaan dubbatanii. Kanaan alatti immoo naannoo buufata filannootti namoota sossodaachisuun yookaan immoo sossobuunis dhorkaa akka ta'edha kan dubbatanii. Gama biraatiin immoo naannoo buufata filannootti daangaa meetira 200 keessatti jechuudha meeshaalee waraanaa qabatanii argamuun dhorkaa akka ta'e Sooliyaanaa Shimallis kaasaniiti kan jiranii. Gama biraatiin guyyaa wiixataa wayita filannoon adeemsifamutti jechuudha hiriirri deeggarsaas ta'ee mormii adeemsifamuu akka hin dandeenyees kaasaniiru. Gama biraatiin immoo poolisoonni yookaan immoo qaamoleen nageenyaa biroo yoo raawwachiistota filannootiin yookaan immoo nama buufata filannoo tokko hoogganuun waamichi yoo taasifameefin alatti dhimma buufatichaa keessa seenuun danda'anii jechuudhaan dubbataniiru. Kana malees qaamoleen nageenyaa gara buufataalee filannoo kunneenii seenuu akka hin dandeenyees yaada kennuu akka hin dandeenyees gorsituun dhimmoota kominikeeshinii boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis miidiyaaleedhaaf himaniiru. Galaana. Hayyee Habtaamuu Xibabuu gabaasanuu ergiteef hedduu si galateeffannaa nagaan ture. Galatoomiyatis. Handhuura dinagdee siyaasaaf hawaasummaa Itoophiyaa akka taate akkasumas falmiiwwan abbummaa fi dhimmoota siyaasaa hedduu keessummeessaa akka jirtu magaalaan Finfinnee filannoo biyyaalessaa wiixata dhufu gaggeeffamu irratti wiirtuu morkii jabaa akka taatu eegama. Ofii paartileen kaadhimamtoota hedduu dhiyeessan eenyufaadha? Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Filannoo biyyaalessaa marroo Jaaffaa kana irratti paartileen siyaasaa fi dorgomtoonni dhuunfaa teessoowwan magaalli Finfinnee mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa qabdu 23 fi teessoowwan mana maree magaalittii 138 injifachuudhaaf wal morkatu. Paartilee magaalaa Finfinnee keessatti morkii jabaa godhu jedhaman keessaa Badhaadhinni, Izeemaa, Innaatii fi Baaldaraas kaadhimamtoota hedduu dhiyeessaniiru. Yeroo ammaatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee of harkaa kan qabu paartiin Badhaadhinaa namoota siyaasaa buleeyyii akkasumas haala kanaan duriirraa adda ta'een namoota dameelee hojii garaagaraa irratti bobba'an kaadhimamummaan dhiyeeffateera. Kunneen keessaas Aadde Adaanach Abeebee, Dr. Abiraam Balaay, Aadde Ummii Abbaa Jamaal, Aadde Lalisee Namee fi Obbo Dhaabaa Dabalee kunneen paartii Badhaadhinaa bakka bu'uudhaan mana maree magaalaa Finfinneef dorgoman keessaayi. Mana maree bakka bu'oota uummataaf kan dorgoman immoo ministeera fayyaa kan ta'an Dr. Liyaa Taaddasaa, Dr. Injiinar Silashii Baqqalaa, Obbo Muhammad Kamal Alarusee, Dr. Yinnaa Gardasee, Ambaasadar Diinaa Muftii fi Obbo Zaadiq Abrahaa ni eeramu. Gama biraatiin hokkara magaalaa Finfinnee keessatti uumameen walqabatee kan himataman hoogganaan paartii Baaldaraas
obbo Iskindir Naggaa mana hidhaatee mana maree magaalaa Finfinneef dorgomu. Miseensonni paartichaa obbo Iskindir waliin hidhaarra jiran obbo Sintaayyoo Chakkolee fi Askaal Adamillee mana maree magaalaa Finfinneef yeroo dorgoman Qallabsuu immoo magaalaa Finfinnee keessatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kanneen dorgoman keessaayi. Paartiin Haqaa Hawaasummaa Lammiilee Itoophiyaaf Izeemaan Gamasaatiin hoogganaasa Profeesar Biraanuu Naggaa, ittaanaa isaanii obbo Andu'aalem Arraagee, Profeesar Bafiqaaduu Daggafee, Dr. Bazzaabbee Damsee filannoo bara 2002 Madirak bakka bu'uudhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan turan obbo Girmaa Seefuu magaalaa Finfinnee keessatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kaadhimmateera. Paartiin badhaadhinaa kaadhimamaasaa buufata filannootti dhiyeessine buufata filannoo 28ffaa irratti Daaqoon Daani'eel Kibrat dhuunfaan dorgomamu. Dhaggeeffattoota amma odeessaalee gaggabaaboo muraasa. Naannoo Amaaraatti manni murtii olaanaa Baahirdaariif naannoo ishee dhaddacha ganama kana taa'een namoota 55 ajjeechaa aangawoota naannichaa akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 15 bara 2011 raawwate keessaa harka qabu jedhaman irratti murtee dabarse. Manni murtichaa himatamtoota galmee Kamaalaa Mammaar Geetinnat jalatti tarreeffaman 55 keessaa 20 isaanii bilisaan akka ba'an murteesseera. Himatamtoota 31 irratti ammoo mormii himannaa fi ragaa faccisaa isaanii dhagahuuf akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 5 bara 2013tti beellameera. Yeroon filannoo qaamoleen seera kabachiisan mirgoota namoomaa akka kabajan Koomishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gaafate. Koomishinichi filannoo biyyaalessaa wixata dhufu gaggeeffamu irratti dhimmoota mirga namoomaa ilaallatan taajjabuuf iyyata galfatullee boordiin filannoo biyyaalessaa gaaffiisa akka kuffise beeksiseera. Haganu. Mootummaan Itoophiyaa dubbii ministeerri haajaa alaa Fiinlaand paarlaamaa Awurooppaa dhimma waraana Tigraay ilaalchisee dubbatan balaaleffate. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibsa jimaataa irraa baaseen ministeerri haajaa alaa Fiinlaand ergamaa addaa gamtaa Awurooppaa ta'uun amajjii darbe Itoophiyaa daawwatanii turan Pekka Haavisto waa'ee daawwannaa isaanii kan ilaalchisee paarlaamaa Awurooppaaf dubbii kibxata darbe dubbatan miira gaafatamummaa hin qabneen ka dubbatamee fi bu'uura dippiloomasii kan hanqatedha jechuun balaaleffate. Ministeerri haajaa alaa ibsa isaa keessatti haasaan ministeera haajaa alaa Fiinlaand Pekka Haavistoon taasisan mootummaa Itoophiyaan ka xiqqeessee fi odeeffannoo burjaajessaa fi sobarratti hundaa'een giddu seentummaa fudhatama hin qabneef haala kan mijeessedha jedha Firaafolii Dhugaasa. Ministeerri haajaa alaa Fiinlaand Pekka Haavisto gamtaa Awurooppaa bakka bu'uun ji'oota dura Itoophiyaa wayita daawwatanitti ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dabalatee aangaa'ota olaanoo mootummaa Itoophiyaa hedduu waliin wal arganii dhimma waraana Tigraay irratti odeeffannoo gahaa argatanii akka turan ibsi ministeera haajaa alaa kun eereera. Haavistoon yaada viidiyoodhaan koree dhimmoota haajaa alaa paarlaamaa Awurooppaaf kennan irratti aangaa'otni Itoophiyaa Tigraay hin balleessina ibsa jedhu fayyadamaniiru jedhan. Yeroo ani guraandhala keessa hooggantoota Itoophiyaa waliin wal argetti lammiilee Tigraay akka balleessan sanyii Tigraay waggoota 100 duguuganii akka balleessanii fi waan akkanaa haasa'u ture. Kun anaaf akka sarbama mirga namoomaa cimaa fi yakkaatti natti mul'ate. Kun duguuggaa sanyii fakkaata. Kanaaf kanarratti tarkaanfii fudhachuu qabna jedheen yaada. Addatti miidhamni dubartoota irra gahaa jiru akka isaanii addeesse haasaa isaanii keessatti eeranii naannicha keessatti miidhamni dubartoota irra sadarkaa kanaan ga'ee hin beeku jedhaniiru. Anaaf addatti kan na rifaasise haleellaa dubartoota irratti gaggeeffame irratti gabaasa ba'edha. Wanti akkanaa waraana yookaan wal dhabdee naannichatti kanaan dura uumamee beeku irratti raawwatee kan beeku miti. Mootummaan Itoophiyaa Tigraayin balleessuuf yaada qabasa jedhan irratti deebii kenneen kan hin jirree fi wanta uumanii dubbatanidha jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa. Haasaan kun gaafatamummaan kan ittiin dhaga'amne rifaasaa fi bu'uura dippiloomaasii kan hin qabnedha jechuun balaaleffate. Mootummaan Itoophiyaa yaada Haavistoon mootummaan mormitoota isaa Tigraay waliin mari'achuu dide jedhu irratti deebii kenneen qaamni ittiin lolaa jiran mormituu osoo hin taane qaama paarlaamaa biyyattiin shororkeessaa jedhame akka ta'e ibseera. Haavistoon dubbii isaanii keessatti amma Itoophiyaan waan filannoo jedhan gaggeessuuf jirti jedhanii ibsani. Mootummaan Itoophiyaa jecha isaanii kanaan adeemsa dimokiraasii lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman irratti qooda fudhatan kan tuffatedha jechuunis qeeqeera. Dhukaasa dhaabuu hojiirra oolchuu dhabuu wajjin wal qabatee yaada qondaalli Fiinlaand dhiyeessaniifis mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin qaamoleen TPLF lola dhaabanii harka akka laataniif gaafatamanii diduu ibseera.
Mootummaan Itoophiyaa haasaan qondaala Awurooppaa kana miira olaantummaa fi koloneeffattummaan kan guutedha. Itoophiyaan kana hin fudhattu jedheera. Dhumarrattis Itoophiyaan gamtaa Awurooppaa waliin hojjechuu kan itti fufu ta'uu beeksisuun gamtichi kominikeetaroota walaba ta'anii fi miira ijaaraa ta'een dubbatan akka filatuuf gaafateera. Odeessa keenya ka xumuraan filannoo biyyaalessaa jaaffaa naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamuuf guyyootni muraasni yeroo hafetti godinaalee Gujii Lixaa fi Shawaa Lixaa keessatti qaamolee mootummaan ABO shanee jechuun shororkeessaa jedhee farrajeen haleellaa raawwateen aangawoota mootummaa dabalatee namootni nagaa ajjeefamaniiru. Ofii mootummaan naannoo Oromiyaa filannoo kana rakkoo nageenyaa malee xumuruuf qophii akkamii godhaa jira jennee ka gaafanne hoogganaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa nageenya filannoo keenyaaf wanti sodaa ta'e tokkollee hin jiru jedhan. Haala qabatamaa Oromiyaa keessatti jiruun bakkeewwan amma marsaa kanatti gaggeeffama jedhamee yaadaman waliigala jechuudha. Naannoo filannoo qabnu fi buufata filannoo hunda keessatti nageenya amansiisaa gochuudhaan manni ba'ee sagalee isaa kennee nagaan ba'ee akka inni galuuf hojiin hojjetamaa ture ciminaan itti fufeeti kan inni jiru. Kanaaf ammas guyyaa barbaa jedhame sanatti ba'ee sagalee isaa kennuuf wanti nageenyaaf huu ta'u kamiyyuu akka hin jiraanne uummanni caasaa nageenyaa waliin qindaa'ee hojii nageenyaa mirkaneessuu hojjetaati kan inni jiru. Kanaaf sodaa tokko malee filannoon guyyaa sana gaggeeffamuu akka danda'u naannoon keenyas guutummaa guutuutti nageenyi isaa mirkanaa akka inni ta'ee fi caasaan nageenyaa sabbummaan hojjechaa uummata waliin qindaa'ee hojjechaa jiraachuu isaa mirkaneeffanneeti kan jiru jechuudha. Tole. Tarii guyyaa kaleessaa dhiyeenya magaalaa Bulee Horaatti qaamoleen hidhatanii qaamolee mootummaa wajjiniin waraanarra akka turan jiraattotarraa mirkaneeffannee ture. Akkasuma immoo akkuma quba qabdanii godina Shawaa Lixaa keessatti haleellaa qaamoleen hidhatan ammas raawwataniin namootni ajjeefamuu dhageenyeerraa miidiyaa hawaasaa gubbaatti akkasuma qaamni hidhatee socho'u kun ibsa babbaasaa jiruun filannoo kana gufachiisuudhaaf yaaliin akka godhamaa jiru uummatni bakka filannoo buufataalee filannoorraa akka fagaatu waan akkanaa dhagahaa jirra. Inni sun hagam takka yaachisaadha. Gochaan isaan daguudhaan raawwatan kun guyyaa filannoo bakka kamittuu akka raawwatamne namni daguudhaan sagalee isaa kennuurraa akka namni sodaa keessa akka hin galle asni nageenyaas uummata waliin qindaa'ee hojii kan hojjechaa jiru. Humni nageenya mootummaa tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf humna kana haleeluu bakkee garaagaraatti raawwachaa waan jiruuf nageenya filannoo keenyaatiif wanti sodaa ta'u tokkollee hin jiru. Filannoon gufachiifnaa yaaliin jedhamu fi labsiin jedhamu labsamuu danda'a garuu uummatichi filannoon kun gansaa waan ta'eef akka filannichi hin gufanneef qooda isaa ba'aati kan inni jiru. Bakka rakkoon uumame kamitti tarkaanfii fudhatee humni kana to'achuu danda'us akka mootummaatti qindaa'ee bobba'ee kan jiru waan ta'eef filannichi karaa guutuu ta'een nagummaan isaas eegame gufannaa tokko malees akka inni geggeeffamuuf irratti hojjetamaa jira. Kanumaan wal qabsiisee yoo quba qabaattan akkanaa deebistan kan hin barbaadu godina Gujii Lixaa gandoota aanaa Bulee Horaa keessatti jiraattotni dudubbisaa turre sababa rakkoo nageenyaa guyyaa filannootti ka'uu danda'a jedhurraa kaka'ee aangawootni gandaa kaardii filannoo jiraattotaarraa guuraa jiru. Waa'ee kanaa maal jettu? Quba qabdu? Kun dhara waan ta'uus hin dandeenye namni kana gochuu danda'us hin jiru. Caasaan gandaa kana godhus yoo jiraate yakkaadha kan inni hojjechaa jiru. Bakka kanatti odeeffannoo ati kaastu kan hanqabu. Kanarraa kanas immoo caasaan nageenyaa osoo ta'u caasaan gandaa gocha kana raawwatoo jiraate mootummaan gara jabinaan gara laafina tokko malee tarkaanfii kan fudhatu akka inni ta'e asumaan mirkaneessaaf. Tole asumaan gaaffii koo xumuraa kan hin godhu guyyaa kaleessaa dhiyeenya magaalaa Bulee Horaatti lolli godhamee hoogganaan bulchiinsaaf nageenya aanaa Bulee Horaa ajjeefame waan jedhutu jira. Waa'ee kana quba qabdu? Shaneen dhaabatee lolee nama ajjeesee hin beeku. Hatee ajjeesuudhaan beekamaadha. Hatee ajjeesuudhaan Bulee Horaa qofatti miti hooggansi kamuu bakka kamitti shaneen ajjeesuu isaatiin kan booddeetti deebi'ee harka kennate hin jiru. Hooggansi bakka jiru hunda hooggansi du'ee sakaan bakka bu'ee hojjechaa akka inni jiru gabaasa qaba. Kana amma kaastes hooggansa bulchanaa bulchiinsaaf nageenya aanaa akka isaanii ajjeesan gabaasa nan qaba. Tole gaaffiiwwan koo hanganuma nagaan nu tura. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee qopheessine asumarratti xumuramaa kan isinii dhiyeesse Galaanaa Balaa akka qopheessite Firaafolii Dhugaasaatii waan nu hordoftaniif ulfaadha. Horaa bulaa deebana.